Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa egaa kanneen iddoo garaagaraa teessaniin hordoftan hundi keessanuu egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Jiillee Dhummuugaa irratti finxaaliin naannoo Amaaraadhaa qotee bulaa Oromoo irratti lola banee jira. Egaa nulleen kan duukaa buunee waan tokko alaa hordofnee isin biraan gahaa jirra. Amma manduggoo dura taa'aa garee tokkummaa qeerroo Walloo qabadhee isin dhiyaadheen jira. Egaa inni haala deemaa jiru kana akkamitti ilaalaa uummanni keenya hoo maal godhuu qabaa ergaa akkam qaba ka jedhu bal'inaan gaafii deebii kan waliin goonu ta'a inshaallah. Isinillee hagadhuma sagantaa keenyaatti faana bu'aan affeerraa keenya amma keessummaan kiyya toora gubbaa jira kallattii maan isatti isin dabarsa turtiin keessan faana ta'u. Aloo salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu Abbaa Umar. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Kam nagaa fayyaa. Gaarii irra kam jirtan mee nama waliin mata bageera. Jirra boga sila wani dabre jenne turre ga kuno dabarre ole bule ga jarri ga wani akuma ayyana sani kana godatanin siya ga lola kana harara godate jarri kuno ogba to ko marmarsisen manutti diebiya akkasi me lola buya lolli kuniga lolli jaban kalesa kan galame ataw malay buya kana torban kana kesa ana jili ana artuma futirati ana jili mugarati namota lama namoota lama jili mugarra nama tokko manduggoo wahii odoni loon tikso ana artuma furte jaarraa biratti rukutanii turani egaa jarri kun sababii barbaadaa ture miidiyaa jaraarratti shaallalaa turani mee lolli ka'e kun akkamitti ka'e sadarkaan namarra jiru akkami Abbaa Umar mee kanarraa kaanu sadarkaan miidiyaalee guddoo irratti loon qabnu kana biraa soggatti rakkina takka ilma dhufna amma irratti loon dhufideef jarri Amaaraa kuni warra amma bilchiginna raandiyamu kuni soomana immoo bakka nutti godhattee jirti akka Wallootti soomana tureganii waan kana dalaguun isaanii waan durmaan itti jiranii marraa sadii mootanaan bara sadii jechaadha. Ammallee namuma addunyaa bobbaafatu ijoollee xixiqqootti dhukaasa bananii ijoollee sangaarabbii uffoshee uummanni maddii naannottuutii fi wasaan qurqurkuun gaantas lakkiis salphaa qabu birmachuun qaqqabdee ijoollee san isaa dhabde hambisee loonillee ajjeesanii jira jechaadha. Akkasitti gaa nama lama madeessanii namni sunillee gaa rabbiin amma naan asoo lolli suni akkuma gaa haala rabbi fakkaatuun rabbi amma guyyaa lama buushee jecha ammallee kun deebi'ee qaleessas akkasumatti balee miidiyaa irratti sila akka Oromoo guutuun addunyaan guutuun dhagartutti karaa hundaan ofillee injifnee jirraa Walloo of keessaa balleessuudha qophiirra jirra jee shallamutti jira dubbatutti jira akkanumatti maddii artummaa fursetti silaa warri magaa addunyaa wanni jiru dhaamuu silaa quba qabdanii amma dabarree kunoo harrallee kunoo lolli jabaan kaleessa silaatti oole amma kunootti darbee jira Oromoo Walloodha akkuma muratee hin balleessine jedheen ka'ee yeroo soomanaatis akka waan gaafalfan isaa ta'eeti sanillee hin majja'u yeroo soomanaa islaamni rabbii isin kadhataa rabbiirraas egaa irraa qeebaranti badii isatu bahee yaadaa saanii kokkoogaa baduu ka'e eegee of nyaata jedhanii Amaarri badiif ka'ee karaa hundaan ganda tokkollee gannadaa hin qabu nu immoo nasriis kadhataadhaa Oromoo waliigalaadhaa kutaa 11 silattis garri hedduun Walloo bira dhaabbatu jira miidiyaan guddaan sun dhagahee rakkina dhufutti jiru kan ammoo Oromiyaallee isheenee jira durillee numarratti dhagahan malee ofii gaarii jiranii amma lolli kun deemee Oromiyaa guutuu akka qabatee akka bilchiginnarraan biyya Oromoodha maqaa bilchiginnaatiin baduu deemu addunyaa silaa jettee jirti haa ta'u malee kan Walloodha kaansadha har'a lolli nutti baname kallattii sadii jira jecha amma karaa baatii karaa wasaan qurqur karaa nageessoti lola jala jira jecha amma kudawatti kanatti mubaashara baateenis Affaar kunoo nama lama madeessite jecha jira karaa baateetis meeshaa guguddaadhaan lolamu jira yeroo baateedha Walloo tana guutuu jarri karaa hundaan jira akka walillee hin deeman Walloo dhabamsiis isaan yaaddoon isaaniitii rabbi qabbimmoo Wallooni waa'uus hin taanu rabbi qabnaa abshiiradha. Kana biraan darbee immoo obboleeyyan keenya bineensi adan haaruun tokko wallisu bineensuma jee tokkollee namaan nahuu jedhu wanni nuhalii ta'ee maalii ta'ee bineensuma warri Walloo taatan
tokkottillee of hin kenninadha waan dalaganillee waan dalagaa ooltan kanallee baatanii hiriyattillee miidiyaarrattillee dabarsuun barbaadinaadha maasaa keessan keessatti loon keessan keessatti lolamuu jirtanii isiniifi jihadii yoo gootanis kan jannati fulaa tokkoon dhallee haqa tokkoon barbaanne haqa keessan nama fudhatuu dhufe loomuu jirtanii rabbi ammoo isin gargaarama du'aas oromoon guutuu waliigalaa du'aa godhu jira kanaafuu obboleeyyan keenya sodaa takka malee akka jihaditti dhiyeessanii ofirraa kutuudhaan walii dirmatuudhaan wanni kun silaa wanni isinitti hin jiru gargaarsa rabbiitiin uummanni silaa mootummaadha qabeenya mootummaatiin isin lolaa isin ammoo rasaasa taatus rasaasatti firee lama lamaatiin loluu dhiyeessanii nasriin keessanii rabbi isinii kadhatutti oromoon bakka jirtu jee yaada jabaadhaadhaa waan tokko hoggaa lola walta'illee bakka akkanaa jirra akkanatti loluu jirra qarree kanarraa buufee kanaan gara gashinillee naa hafu walii dirmadhaadhaa bilbila lafa jalaatiin odoo miidiyaa fi sagalee erguun ta'in tartiiban karaa isinii mijjate walii gumaacha walii himaadha akkasitti itti jabaadhaa jeen yaada. Hedduu galatoome waan bareedaa hin ta'e iccitiin eeggatamuu qabu beektee iccitiidha wanni hundi kacaalu iccitiidha iccitii yoo ala ba'e wanni hundi nama jalaa fashala ergaa bareedduudha waan namni yaadatu qabu inshaallah meegaa amma aanaa jiilee dhumugaatii fi aanaa baatee irratti lolli kan akka jabaa deemaru keessaa inni aanaa baatee meeshaa gurguddaa diskaa kan ammaan dura namni keenya itti yaadin hin gurguddaadhaan dukkisaa jira ka jedhamu ana baatee irrattis kallattii sadii nagahoo iddoo garaagaraa akkasumatti illee maqaalee na barreessanii turani kanaaf amma uummanni akka baantu akka waliin dirmanne kallattii hundaan ajandaa qabsiisaniira amma wanni tokko wanni nu dhibee boorkan irratti akkasumatti illee jaarraa irratti akkatti illee wal quunnamsiisuu karaa fursee fi karaa gurraachaa kana irratti akkasumallee makkana yeroo gadi gara jiillee gadhumanitti asatti wanni sakattaa liyyuu hayiliidhaan jira lafa kana liyyuu hayiliin sakatteera ka jechaani jiran nu isin tuqmu faannoodha lolla malee nu warra faannoo lolu malee warra isin tuquu miti jedhanii waan akkasii dubbatan uummanni keenya waan sana ija akkamiitiin ilaaluu qaba warroonni aanaa biraas ta'e kan aanaa jiillee dhumugaatis ta'e. Gawanni kun dhugaadhaan silaa waan darbeerraa namni baratuu qaba inni silaa dubbiin tuni namni waan darbe wallaa isa dhufuun beeku jedhani gaafa duraanis lola maaltii lola wasan qurqur kana ormi obboleeyyan keenya lola irratti hin dhumne akkuma kana biyyaayii karaa tasaafan isiniintiin dhugee tokko isaan dadhabanii xiyyiitii fixatanii karaa manaa deemudha makiinaa koran makiinaa keessatti fixe kaan lafatti namni deemu fixe namni waan darbe yaaddatuu qaba. Abbaa tokko liyyuu haylii ta'ee kaabinee bilchiginnaa ta'ee warri rakkinni isinitti dhufee irratti jirtan kun hundumarraa hoo ala taatanii of eeggattanii amma rabbi isin dandeessise ofirraa sibicha jihadii loluudha of eeggannoo jabaa godhuu qabdanan jedhan nama tokkotti illee of kennuu qabdanii kana biraan ammoo darbee Oromoo waliigala galata guddaa nurraa qabdan ilmaan walloorraayi kana duraas du'aadhaan saarofni jabaan du'aa nu bira dhaabbadhaa Kero fi karren mandukun Oromoo dah kan dia dunia kana keessa jirtan hunda biyya adda addaa egaa kan ammoo islaama ta'ee kan waaqeffataa ta'e hundi ilma Oromoo taatan du'aadhaan bira dhaabbadhaadha akka ta'etti immoo yoo kan kee dabalatanii sammuu uummanni keenya kun waa takka waan bitee gurguratee waa xiyyiitillee bitatuu hin qabu rakkina nu mudate kanallee akkuma nu bira dhaabbattanii hiikoo nu gootan ammallee isin gaafannarra deebineeti egaa rabbii sababii kana duraas isintu nu bira dhaabbatee lola darbees ofirraa kutuu dandeenye ammallee waan nu barsiiftan san nu bira dhaabbatuudhaan waan ijaan isinii godhamee yaada akka yeroo tokkotti egaa silaa wanni jedhanii anan godhanii fi wanni namni tokkanti tokko godhatu adda nu bira dhaabbadhaan karaa hundaan du'aanis sagalee immoo warri miidiyaa gurguddaatis nu bira dhaabbadhaa reediyoo madda nageenyaa kana malee akka wallatti miidiyaallee hin qabnu miidiyaallee nu bira dhaabbadhaadha sagalee nuu ta'a jeeyyaatu. Ayyee baamar galatoomii ulfaaduu rabbiin khayri haa godhuuti gaa uummanni keenya inshaallah hidhaa jahannee abdanna sagalee kee kana wanni nan hin kaatin wanni na hafeeru jira yoo jette carraan siif kennaa tuuf. Gawanni naaf yoo ta'e anillee nama Oromaallee buunee qabnaa gaasilaan hundi miidiyaan dubbatu isa ilaalan malee
lolli kun yoo jabaatee ijoolleen keenya tuni bishaanillee warra addaa qabeenyatiis qorqoorroo qabdu makiinaa qabdus wanni tokkollee akkasiinaaf illee lola darbe irratti kan danda'an irratti ilaaluu qabdanii qabeenya keessanii bishaanis ijoollee obaasaa soomanis dhawgaa namaa gaamte namni dhuma dhugaa ijoolleen tun ijaaditti jirti warri qabeenya amma warri biyya alaallee qaqqabu teessanii eegiraadha ittiin dirmadhaa waan qabdaniin ijoolleen waa nyaattu malee dhudhu malee nama ofirraa deebisuu kan dandeenye ishiin warra alaanna deemtee ganaa walitti qabamtee barbaaddu odoo ta'uun warri biyya ijoollee teessan bira dhaabbadhaan isin biyya qabeenya bilaas isin harkaa baduu deemuun ijoollee qoonqoon hin fixinaadha. Saamsinan qabu kana rabbiin nasri ilmaan Oromoo mara bakka jirtutti bakka jiru hundatti baname kanaan rabbiin nasri Oromoodha rabbi haa kennu yeroonis yeroo rabbi kadhatanirra milkaa'anii Oromoon keenya wanni addunyaarra jirtan guutuun rabbi kadhaafidha walloo qofa odoo hin ta'in Oromoon rakkina guddaa keessa jirti lolli irratti labsamee Oromiyaan ofiituu rakkina jabaa ta'e jirti amma ishiin keenya silaahu durumaanii nu naannessu jiranii rabbiin akka isaan kajiran godhuu fi isaan silaalu balleessanii dachii amaarri bakka adii bakka dhabee ishii walloo irraa fudhanneeti bakka san buufanna jehuti miidiyaa dubbatu jiran aduu guyyaatini immoo lollee dhumneeti lafarraa dhabamne malee amaarri kutaa takka nurraa fudhatuu hin danda'u inni daadame dhumne yoo fudhate malee maasaa nama tokko fudhatuu hin danda'u. Akkuma Oromiyaa amma irraa ciree beekanii amma guuratutti dhufanii walloo keessatti fudhannaa walloon Ismaal Fuutii xinnoodha irraa aannagee nu maaleenjisutti jira. Kanaaf rabbiin nu bira jira Oromoonis nu beekadha. Ni gadaa zamana dheeraa waan barreeffamta dhufne lolli nu haarawaa namni cinqamuus hin jiru. Silaa hoo dhumnees dhugne yoo jiraanne immoo walumaan jirra Oromoo qubani qabaadhaa jee yaada. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليد بن مويوان ولا لا وبركاته الدول فادو مقالة جيفتوتك إنياتي